Akkam jirtu dambaltuu biidhaa akkuma baratame qormaata moodelii exit exaamii accounting and finance ji'a ammajii bara 2018 keessa kenname paartii lammaffaa ibsa guutuu wajjin qabadhee isinii dhufee jiraanii. Isinis akkuma baratame YouTube chaanaalii subscribe taasisuudhaan viidiyoo kana like share taasisuudhaan jalqaba taasisaas jirtu waan ta'eef galata guddaa biraa qabdu. Garuma gaafiitti isin dabarsaan wajjin tura. Gaafiin kudha tokkoffaa akkas jedha. The difference between the current financial resources and the claims against the financial resources reported. Current financial resources fi claim against it against financial resources akkamitti maal jennee gabaasnaa jedha. A. General fund. B. Fund balance. C. Expenditure. D. Encumbrances. Kanaaf haala gaafiin kun itti gaafatan fund accounting ingeedha gaafiin kun illee keessaa kan bahe jechuudha. Garaagarummaan financial resources amma jiruu fi claims against the financial resources reported. Claim jechuun bu'aa isarraa argame jechuudha yookiin idaa isarra jiru jechuudha. Akkamitti ibsinaa garaagarummaa isaa garaagarummaa bu'aa yookiin idaa isarra jiruun booda akkamitti ibsama current financial resources waan jedhudha. Ibsa isaa walumaan ilaalla jechuudha. Kanaaf akka gaafiin ifa isinii ta'utti jechuudha. Gaafiin maal gaafatame? The difference between current financial resources and claims against it jedha. Kana jechuun aseetii qabnurraa idaa baafnee wanni hafu sun maal jedhamee waamama jechuu isaati. So in the context of governmental accounting, the fund balance represents the net position of governmental fund. Net position waan idaa irraa hafee harka qabnu san jechuu fund balance jechuu akkasii galuufi. It is essentially the net worth of that specific fund at a point in time. Kanaaf yeroo murtaa'e wayii keessatti waan idaa irraa hafee harka yookiin kaazinaa mootummaa keessa jiru jechuudha akkasitti taasisanii galu. In governmental funds like the general fund, we use the modified accrual basis of accounting and the current financial resources measurement focuses. So the accounting equation for this fund is ammallee ifa ta'ee akkasii galuuf asseetii irraa liability yoo kaasne maaltu nu hafa? Fund balance. Fund balance jechuun maalidha? Idaa irraa qabeenya bilisa ta'ee yeroo murtaa'e tokko keessatti kaazinaa mootummaa yookiin harka mootummaatti argamu jechuudha. So let me clear it more. Maal jechuun current financial resource, the difference between current financial resource and the claims against it. Current financial resource original, these are your asset, cash, receivable, investment, current original kana. So claim against those resources kajenne ho'ennu fa. These are your liabilities, account payable and accrued wage. The difference, once you subtract the claims from the resources, you are left with the fund balance. Kana isinin jechuu barbaade. Qabeenya nuti qabnu maali? Kana. Qabeenya kana osoo harkaa qabnu idaan nurra jiru maali? Yookiin liability nurra jiru maali? Kana. Sambooda sa'aatii wayititti gaafa idaa kana guutumaan guututti ofirraa kafallee jenne wanni harka keenyatti hafu sun fund balance jedhama. Kanaaf deebiin gaafii kudha tokkoffaa the difference between current financial resource and the claims against it ka jedhuuf B. The fund balance is the correct answer. Okay, filannoodhaan kuuwwan maaliif hin taane waan jedhume akka ibsa dabalataa isinii ta'uufaa ilaallu. Why other options are not correct? Fakkeenyaaf filannoo A maal jedha? General fund jedha. General fund maaliif deebii hin taane? Kamiif? The difference between current financial resource and the claims against it ka jedhuuf hin ta'u. So maal jechuudha ammoo general fund jechuun. This is a type of fund. The primary operating fund of a government, not the mathematical difference between asset and liability. Baqa waan operation idhaaf akkasitti reset ta'ee taa'e malee garaagarummaa asset fi liability tiin ka ibsinuu miti waan taheefi general funding filannoo irra jiru deebiin ta'u jedha. Caarra jira kan jiru ammoo expenditure jedha. This represents the actual spending or decrease in net financial resources during a period. Kuni maali? Expenditure jechuun
afaan tajaajila hawaasaa kennamuutiin expenditure jennaan malee akka dhaabbata dhuunfaatitti expense jennaani. Inni illee maali? Baasiidha dhaabbata mootummaatiif yookiin tajaajila hawaasaatiif waa oole jechuudha. Public expenditure so it represents the actual spending or decrease in net financial resources during a period. Kanaafuu baasiidha malee garaagarummaa currency fi claimii isaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Filannoon daa ammoo maal jedha? Encumbrances jedha. This is a commitment related to unperformed contract for goods or services like purchase order. It reserves a part of the fund balance but isn't the total difference itself jedha. Maalidha kun gaafii paartii waan irratti illee ilaallee turre waa'ee encumbrances. Encumbrances jechuun maali? Commitmentidha kan purchase orderiin tokko yoo bahee mallaqa yookiin the amount of funds reserved for that purchase jechuu malee waan current garaagarummaa asset liability yeroo san jiru guutuu nu ibsuu miti. Maalidha fundii qabnu keessa unperformed contract kamishaa ta'uu danda'a yookiin tajaajila ta'uu danda'a. Tajaajila kanaaf yookiin bittaa meeshaa kanaaf purchase orderii qopheessinee garuu meeshaan sun nu dhufne. Fandichi bittaa saniif oolu garuu reserved ta'ee kan taa'u qaama current financial resource keessaa tokko malee guutuu ta'ee nu ibsuu hin danda'u. Kanaaf filannoodhaan sadiin hafanis haala kanaan akka deebii ta'uu hin dandeenye ibsina. Gaafiin 12ffaa maal jedha? For the relevant range, which of the following statements regarding graph of fixed and the current asset is true? Waa'ee graafii fixed or current assetidha kamtu dhugaadha? A fixed cost is 0 when production is equal to 0. B, variable cost can be represented by a straight line where costs are the same for each data point. C, variable costs are 0 when production is equal to 0. D, fixed costs can be represented by a straight line starting at the origin, continuing through each data point. Kanaaf gaafileen filannoo kana keessa jiran graafiidhaan amma kaasnee yoo ilaalle yoo graafis kaasuu baanne yaadaan yoo tuttudhe maal fakkaatu ka jedhu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf key characteristics of cost graph ka jedhu. Variable cost starts at 0. The total variable cost graph always begins at the origin. 0 0 irraa ka'a jechuudha. Because there is no production, there is no variable cost. Kanaafuu variable cost maal irraa ka'a? 0 0 irraa ka'a. Eega oomishni hin jiraanne baasiin illee hin jiru waan ta'eef jechuudha. Lammaffaa fixed costs are horizontal. The total fixed cost graph is represented by a horizontal line. Akkasitti fixedidha waan ta'eef wal ka'aa gadi bu'u horizontal lineidhaan ibsama jedha. Inni biraa variable costs are linear. Total variable costs are shown as a straight line that slopes upward, reflecting direct proportional relationship with production volume. Akkaataa oomishni waan jirre variable costiin 0 jenneerra. Maaliif yoo variable costii kan apply goone malee oomisha hin jalqabne nuti because fixed costiin kiraan manaa fi kiraan maashinaa wanni tokko yoo hojjechuus baatte qaraa fixedidha waan ta'eef inuma jiru. Garuu wannoonni akka humna namaa wannoonni variable cost jennee qabnuun kunniin yoo hujirra hin oolle production hin jiru. Yoo production hin jirre ammoo variable cost illee hin jiru jennee qabanna. Kanaaf they have proportional relationship with production volume ka jennuuf jechuudha. Fixed cost per unit decrease. Fixed costing per unit of production gahu in hirdhata. Akkaataa kamiin the total fixed costs are flat. The fixed cost per unit decrease as production increases because the total cost is spread over more units. Total cost jenne total fixed cost jenne warri qabnuun kun maalidha? Unit production oomishni hundaafuu waa hiramuu fi akkaataa oomishni keenya ol ka'aa deemuun maal ta'a? Gadi bu'a jechuudha. Faallaa fixed costidha ammoo variable cost per unit are
constant. Maaliif on a per unit basis, variable costs remain the same, represented by horizontal line, even as total variable costs increase. Fixed costiin akkaataa oomishni dabaluun ni hir'ataa jedha gaheen unit production irra dabalama. Variable costiin garuu faallaa kanaati constantidha. Hammamuu oomishni keenya ol ka'usi laayinii isaallee straight laayiniidha. So horizontal laayiniidha sorry. Maaliif fixedidha hin dabalu jechuudha constantidha waan ta'eef. Kanaaf garagarummaan isaanii kana yoo ta'e. So the correct answer for this question is C. Variable cost is 0 when the production is 0 or yoo oomishni hin jiraanne variable costing kenna. Variable costing kennallee hin jiru yookiin 0 dha jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna filannoo caarra kan jiru dha jechuudha. Filannoo gaafiin kudha sadaffaa waan jedha seeta. In a business combination, the acquirer is a party that jedha. A. Concede control over the acquired entity. Control other entitles. Receive the acquisition consideration. D. Sell the acquired entity. Kanaaf business combination keessatti seerri maal jedha isa badhinumaan explanation irratti ilaalla filannoon keenya garuu aadha hanga aadaatti adda bahee jiru kanaadha. So mee haala gaafiitii fi filannoo keenya kanaatiin wal qabsiifne ibsi maal jedha kan jedhu walumaan ilaalla. In a business combination, the acquirer is the party that obtain control of one or more businesses. Identify the acquirer. Usually, this is the entity that transfers cash, other asset, or incurs liabilities. Equity exchange. If the combination is done by exchanging share, the acquirer is typically the entity whose owners retain the largest portion of voting right in the combined entity. Qajeellotti gaafii gaafatamne maan nuun jedha. The acquirer is the party that jedha. The acquirer is the party that obtain control of one or more business kan jedhudha deebiin. Ibsaaf garuu lamatu jira jedha. Business combination tokkoffaan identifying the acquirer fi equity exchange dha. Identify the acquirer ka jennuuni qabeenya dabarsa jechuudha. Entity transfer cash other asset or incurs liability irra taasisu jechuudha. Equity exchange ammo is done by exchanging share. The acquirer is typically the entity whose owners retain the largest portion of voting right in the combined entity jedha. Kanaaf haala gaafii kennaatiin deebiin gaafii kudha sadaffaa filannoo baarra kan jirudha jechuudha. Filannoo baarra kan jiru maalidha? Control over other entities kan jedhudha jechuudha deebii isa. Acquirer can be control over other entities jechuudha. Gaafiin kudha arfaffaa GZ company manufactures toilet asset during December 2024 jedha. The actual cost per hour of labor employed decreased by 5%. The actual cost per hour of labor employed decreased by 5%. This price decline would result include maali dhagaafiinsa laborin yookiin humni namaa isaan ittiin qacaran percentage shaniin gadi bu'eera jedha adeemsa oomisha mana fincaanii kana keessatti. So this price decline would result in akkami ibsinaadha amma percentage shanii humni namaa hirdhate kun akkami ibsamaadha gaafiinsa. Maal jedha? Favorable labor price variance jedha. Baan ammoo favorable material price variance jedha. Caan unfavorable labor price variance jedha. Daan favorable labor efficiency variance jedhaan. Kanaafu efficiency dhamu, favorability dhamu, unfavorability waan jedhullee ibsa keessatti badhinaan ilaallaa. Filannoo gaafii kanni irra hundaa'e percentage shaniin humni namaa adeemsa toiletii ijaarsaa kana keessatti hirdhateera.
So inni gatii humna namaa kun akkamii ibsama waan jedhu bal'inaan amma ibsa isaa keessatti waliin ilaalla jechuudha garuma ibsichaatti sin dabarsa. Innillee maali? The correct answer is A jedha. Favorable labor price variance ibsaa jedha. Percentage shanii humna namaa irratti hir'achuun suni favorable labor price ibsaa deebiinsaa filannoo A'dha jedha. Akkamitti waan jedhuuf ammoo mee ilaallu. Explanation jedha. A price variance or rate variance measures the difference between what you expected to pay per hour of labor and what you actually paid. Maalidha variance price dha kan ibsu jechuun waan ati hojii kana hojjechiisuudhaaf humna namaaf hagana kanfalaa jettee eeddee garuu actually wanni ati kafalte sun garaagarummaa waan tilmaamteetii fi waan actual paid gootee sanii jechuudha. Actually gaafa paid gootu maal ta'e percentage shanii gadi sii bu'ee argame waan ta'eef labor price variance dha favorable dha sanuu jechuudha. Maaf favorable ta'e ka jedhullee ibsatu jira. Why favorable? Since the actual cost per hour decreased, the company spent less than anticipated for the labor used. Anytime actual costs are lower than budgeted costs, the variance is considered as favorable. One akka budgetaatti yookiin akka karooraatti qabatte gatii akka budgetaatti yookiin akka karooraatti qabatte garuu efficiently yookiin sirriitti hojjattee gatiin kan keessuun gad irraa sii bu'e maal jedhama variable jettaan jechuudha. Whether it is labor, materials and others. Kanaafuu deebiin kenna A'dha favorable labor price kan jedhudha jechuudha. Gaafii 15ffaa according to Ethiopian tax proclamation in general which of the following income is exempted from income tax? Exempted jechuun kan taxi keessa hin galle jechuudha. Tax free jechuudha. Exempted tax jechuudha. A. Income from allowance. Galii allowance irraa argannu tax exempted dha. Kunis wanta unatti fakkaatu. B. Income from scholarship and the grants. C. Income from bonus. D. The value of a fringe benefit. So haala gaafii kanaatiin tax proclamation Itoophiyaa keessatti tax exempted warri jedhamaniin eenyuunfa akkamitti waan jedhu ibsa isaa keessatti amma ilaallaa jechuudha. Explanation of exempted tax. Under the Ethiopian income tax proclamation contain certain types of income are specifically exempted from taxation to encourage education and development. Kanaaf galii tokko tokko barnoota jajjabeessuudhaaf tax exempted goonerra jedha akka tax proclamation tax Itoophiyaatti jedha. Income from scholarship and grants is generally considered exempt income dha. Kunillee maali barnoota jajjabeessuu fi galii scholarship fi grantii garagaraa irraa argamu tax keessan galchinee jedha. Kanaaf filannoon keenya sirriin eenyu ta'a? B. Income from scholarship and grants ka jedhu deebii sirriiti. Mee filannoowwan kuwwan maaliif hin taane yookiin taxable item dha warri jennuun eenyuunfa ka jedhu bilee ilaallu. Conversely, allowances beyond the specific transport or fuel limits, bonuses and fringe benefit are typically subject to employment income tax. Bonusiinis allowancing gargaraallee threshold kaayame oli yoo ta'e jechuudha. Ka fuel limit fi transportii beyond transportii kenname ol jedhamee xaariyaa qaba. Fakkeenyaaf boonasii hangana haganaatti tax free dha. Allowancing illee hangana haganaatti tax free dha jedhamee ka kennameen ala hunduu taxable income dha jedha. Garuu gaafiin kenna hanga xaariyaa isaa adda baasee hagana gadi jedhee nun gaafanneef walumaa galatti allowancing fi boonasii illee taxable income keessatti ramannee jechuudha. Deebiin kenna sirriin tax exempted according to Ethiopian tax proclamation erga jedhe barra kan jiru income from scholarship and grants sababa barnoota jajjabeessuutiif tax exempted waan ta'eef jechuudha. Gaafiin 16ffaadha. Dhaabbilee financial institution ta'an keessaa saving efficiently in an economy to ultimate users either for investment in real asset
or for consumption. Warroonni efficiently hojjetaa jiran eenyu waa'ee liqiif qusannaa irratti faayidaa investimentii uummataa direct investment in real asset or for consumption idhaaf eentu sirritti hojjetaara ka jedhudha. Filannoon tokkoffaa merchandise enterprise idha. Baan ammoo manufacturing company dha. Caan bank jedha. Daan ammoo insurance dha. Filannoo I buy irratti merchandise enterprise fi manufacturing company dhaabbata tajaajila mallaqaanuu wal qabatu miti akka filannootitti illee dhiyeessuu hin dandeenyu. Merchandise dha. Meeshaalee bitee gurguruudha. Manufacturing ammoo oomishuudha. Argitee? So banking the related and the one qajeellotti financial institution wal qabatudha. Insurance illee samhatti akka baankii osoo hin taane jalqaba premium sirraa fuudha. Premium sirraa fuudhi kanaan waan ati qabdu life insurance illee akkaataa insurance gosa ati galteetiin si hordofaa gaafa balaan gahe ammoo insurance coverage si kenna malee direct efficiently saving allocate kan taasisu baankiidha jechuudha. Haala ibsa isaa itti fufnee ilaalla jechuudha. From all the four choices, financial intermediation bank acts as a primary financial intermediary that collects saving from surplus unit or depositors and allocates them to deficit unit or users for investment or consumption. Financial intermediary keessa banking tokko jedha. Bankii maali tajaajilli isaa? Primary financial intermediary that collects saving from surplus. Warroota depositoraa yookiin warra wayyee qabu, warra mallaqa harkaa qabuu fi warra mallaqa kaa'achuu danda'u irraa sassaabee allocate them to deficit unit or warroota hanqina qaban, warroota harka qalleeyyiidhaaf investimentiidhaanis haa ta'u for personal consumption if deebisee liqeessaaf jechuudha. Intermediary dha jechuun warra harka qalleeyyii fi warra depositoraa jidduutti intermediary ta'ee waan hojjetuuf intermediary dha wanti jenneefiif jechuudha. Kanaaf waa'ee finance ilaalchisee depositor irraa fuudhee gara deficit unit yookiin warra hir'ina mallaqaa qabuutti warra manaaf nyaatullee haa ta'u warra invest godhuufillee kan gochuu danda'u filannoodhaan tokko daa'ii jiru keessaa the only one and the core one is bank. Efficiency maalidha jedha. By pooling funds and assessing risk, banks ensure that capital is moved from those who have it to those who can use it. Productivity in the economy. Baqa warra qabanirra warra fayyadamuu qabanitti. Fakkeenyaaf hin qabaa hin kaataa jira. Inni hin kaatu kun cadhisee kaa'urra maal godha? Warroota ammoo itti fayyadamuu danda'anitti ceesisee taasisa. Kanaaf efficiency taasisaa jechuudha. Gaafin kudha torbaffaa ammoo what type of regulation historically used to limit the ability of commercial banks to engage in certain non-bank activities such as investment banking jedha. Maal to limit historically maal to limit isa taasisa regulation hin jiru jechuudha. A. Geographical restriction. B. Interest rate ceiling. D. Permissible activity for commercial bank. D. Capital requirements. Geographical location restrict isan taasisu. Interest rate illee xaariyaa interest rate illee ifakkaatu capital requirement illee miti. Let's see the explanation. Historical context regulation like the Glass-Steagall Act. Historically in the US were designed to separate commercial banking from investment banking method. This was achieved by defining permissible activity allowed for commercial banks, specifically bearing them from riskier non-banking activity. Maalidha kun permissible activity for commercial banking tolchuudhaani baankii warra riski non-business non-banking activity ta'anirraa akka baraaruu dandeenyudha jechuudha haalli ibsa isaa. So the correct answer for the 17th question is C. Permissible activity for commercial banks. Restriction kanatu banki non-banking activity irraa akka riski keessa hin seenne kan taasisu kana jechaadha. Gaafin kudha saddeetaffaa which of the following statement is incorrect jedha. Accounting for
income tax, which is typical for business organization, is usually not appropriate for government and not for profit. B. Evaluating the performance and operating results using profitability indicator is impossible for all type of government and not for profits organization jedha. C. Fiscal accountability relate to raising and spending of resources generally within a budgetary period of 1 year jedha. D. Private business seek to increase their wealth for the benefit of their owners. Kanaafi filannoodhaan jiran keessa mee haa ilaallu. Accounting jedha. Accounting for income taxes, which is typical for business organization, is usually not appropriate for government. Kun dhugaadha. Not incorrect jedha gaafiin beek. Waa'ee income taxii dhaabbata bizinesii tokkoof fayyadu dhaabbata mootummaatii fi not for profit organizationidhaaf hin fayyadu ka jedhu deebii dhugaatii incorrect adillem. Baan maal jedha? Evaluating the performance and operating results. Baan immoo evaluating the performance and operating results using profitability indicator is impossible for all type of government. Evaluating the performance and operating results using profitability indicator impossible for all type of government. Kun ammoo incorrect because yoo profit seeker illee ta'uu baate jechuudha. Not for profit organization fi governmental organization yoo bu'aafis hojjechuu baatanii performance and evaluating result using profitability indicator. Maaliif profitability isaanii akkaataa itti evaluate godhantu jira because organization kun objective qaba, kaayyoo qaba, galma qaba. Galmi isaa maali? Hawaasa tajaajiluudha. Publicly wantoota dhaabbatan waan akka tajaajila ummataatiif oolan taasisuudhaan isaaniin madaalama waan ta'eef profitability indicatorin dhaabbata mootummaatii fi not for profit organization hin ilaallatu jechuu miti. Deebiin sirriin maal ta'a? Baata'a jechuu. Meecha isaa ilaallu. Fiscal accountability relate to raising and spending of resources generally within budgetary period of 1 year. Fiscal jechuun hiikammaa isaatu 1 year jechuu. Fiscal year jennaan miire kanaafuu caayilleen sirrii. Dynamo private business seek increase their wealth for the benefit of their owners. Dhugaadha. Private dha qabeenya ofii ijaarachuudha, guddachuudha, guddisuudha waan ta'eef which of the following statement is incorrect ka jedhu keessa buying, evaluating performance and operating results using profitability indicator is impossible jedha laal for all type of governmental and not for profit organization ka jedhu kun soba adiidha. Deebiin incorrect ka jedhuuf deebiin baadha jechuudha. Gaafiin 19ffaa maal jedha? Test of control for the acquisition and the payment cycle is divided in two. A. Test of acquisition and the incurred. B. Test of acquisition and the expenditure. Test of acquisition and the disbursement jedha caan. Daan ammoo test of acquisition and the payment. So which one is the correct answer from the given four alternatives? Gaafiin kun gaafii conceptii audit maaltu laalamaa jedha waa'ee acquisition kanarra. So auditing concept dha jedha gaafiin. Tests of control for this cycle are generally split into the acquisition phase or ordering and receiving goods or services and the disbursement phase or making the actual cash payments. Maal laala auditorri saampiiliidhaan adeemsa ittiin acquisitioning phase keessa ture jechuudha. Maali? Order goota, san booda receive goota. Adeemsa kana guutuu isaa ilaala, seera qabeessummaa isaa jechuudha. Itti aansee immoo disbursement phase dha. Goods or services kana akkaataa itti order godhan, akkaataa itti receive godhan, akkaataa itti jarreenni qabsiisa, akkaataa itti galchan hunda isaa kalaalee fixeen booda phase itti aanu maal laala? Haalli kaffaltii isaa maal laala jechuudha. Adeemsa bittarraa ka'ee inspection ilaalee kutaan qabeenya ofii fudhatee kanaafuu phase lammaffaa keessa maal laala? Disbursement kutaa kaffaltii jechuudha. Making the actual cash payment. Akkamitti kafalame seer qabeessummaa isaa maal fakkaataa jedhee auditorri by the way gaafii auditingidhaati. Auditorri haala kanaan kutaa lamatti qoodee ilaala. So gaafii nu gaafatamneef filannoon caa deebii sirriiti. Test of acquisition and disbursement. Acquisition kun order fi receiving of goods and services uf jalaa qaba. Disbursement ammoo
making the actual cash payment of jalaa qaba jechuudha. Kanaaf deebiin sirriin caa ta'a. Gaafin digdamaffaa which of the following is not role of financial system in economic development? Gahee financial system in economic development kan taane kam not jedha. A. Reduce the transaction cost. B. It links the savers and the investors. C. Reduce the exposure of investors to risk. D. Reduce a symmetric information. So, kamidha not role of financial system in economic development. Economic development dinagdee guddisuu keessatti gahee financial system kan taane filannoo A haga C keessaa kan ta'e kamidha jedha. Financial system keessaa gahee financial system keessaa tokko maali? Reduce the transaction cost. Transaction cost akka hir'atu taasisuun gahee isaati. Kanaaf deebii ta'uu hin danda'u. Baan ammoo it links savers and intermediary dha jennee ragaa fi amma duraa kana keessatti illee intermediary'n tokko saverii fi investors wal qunnamsiisaa. Kanaafuu inni illee gahee financial system keessaa tokkodha. Caan reduce the exposure of investors to risk. Investoroonni riskiidhaaf akka hin saaxilamne yookiin adagaa balaa waan garagaraatiif akka hin saaxilamne haala mijeessuu. The correct answer is D. Reduce symmetric information jedha. Symmetric information kennuun dirqama financial system tokko kenname. Of course, kennuu danda'a. Financial actually aims to reduce symmetric information where one party has more information than the other. It does not aim to reduce symmetric jechuun equal information akka qabaatanii dirqama hojii kiyya jedhee irratti hojjetu garuu daddabarsuu danda'a jedha. Kanaaf YouTube channel keenya subscribe taasisuudhaan video kanallee like share comment taasisuudhaan namoota hedduu bira akka ga'u taasisuu dandeettu. Kutaatti aanu keessatti gaafiitti aanu qabannee isinii dhiyaannaanii ibsa bal'aa wajjin hangasitti nagaan tura fayyaa ta'a.